Ayyee galatooma obboleeyyan koo akka gaariitti bu'uura amantii kaasanii jiru. Bu'uurri amantii wal fakkaata baay'anii. Karaa waaqeffannaatiin maanguddoon akka nutti manitti Oromoon waaqa nu uume jira jedheeti amana. Waaqni nu uume uumamoota biraatillee lafa kanarra jiran mukallee raammoo haa ta'u bineensa haa ta'u hundumaa uume jedhanii uumee lafa kanarra akka wajjin jiraannuuf nagaan akka wajjin jiraannuuf seera nuu kenne jedhan. Seerri sun safuudha. Safuu waaqaa. Waaqni safuu kanaan nuu kenneef akka ittiin waaqa sodaannee seera tiksine waliin nagaan lafa kanarra jiraannu jechuudha. Namni yoo waan hin taane hojjete safuu kana cabse cubbuu jedhama. Ijoon amantii waaqeffannaa keessatti cubbuu sodaachuudha jechuudha. Egaan lafa kanarra kan nagaan akka jiraatuuf namni safuu eegaa, safuu waaqa sodaaf eegaa. Kana maraammoo waaqni kan ittiin madaalu dhugaadhaan. Dhugaan kan waaqati jedhu. Egaan qabxiileen kun haala kanaan waaqni nu to'ata jechuudha. Jalqaba namni gaafa amantii qabaatu waaqa isaa sodaata. Seera waaqaa kana tiksaa, safuu waaqaa kana tiksaa. Kanaaf kan jedhu ofiifis namaaf namni akkasumas namaaf uumanni lafa kanarra jiru hunduu waliin nagaan akka jiraatuuf gargaara jechuudha amantiin kun. Akka dhuunfatittis akkuma reefu Profeesar Kaasan abdii guddaa namni akka qabaatu godha. Namni abdii qabu immoo nama sin tuqu uumama biraas of cinaatti hin tuqu boruun jiraadha jedhee waan hawwuuf nagaa barbaada. Namni abdii kutatetu nagaa booressa yeroo baay'ee akkas jedha Oromoon. Kanaaf Oromoon ollaan wajjin jiraatanu namni lafa kanarra wajjin jiraatan yoo amantii qabaate waaqa isaa sodaa qaba. Yoo waaqa isaa sodaa qabaate immoo nagaadhaan wajjin jiraachuun danda'ama jedha. Kanaaf namni amantii hin qabne hedduu hawaasa keessatti sodaatamaadha. Yookaan nama rakkoo uumuu danda'u jedhamee sodaatama jechuudha. Waan sodaatu hin qabu lafa kanarratti. Kanaaf amantiin gam tokkoon namaaf akka dhuunfatittuu abdii kennee akka namni abdiidhaan jireenya isaa keessatti gammadee jiraatu godha. Hawaasa keessatti illee immoo hawaasa kabajee uummata kabajee xiqqaa guddaa wal kabajee akka wajjin jiraatu wal sodaa qofa odoo hin ta'in waaqa isaa sodaarraa kan ka'e. Egaan kun martuu kan ittiin madaalamu lafa kanarra dhugaadhaan jechuudha. Dhugaarratti hundaa'ee haqarratti hundaa'ee sobaan odoo hin ta'in waliin uumama lafa kanarra jiru hunda wajjin akka nagaan jiraatu jechuudha. Waaqni gaafa nu uumuu qabeenya jireenya lafa kanarra jiru uumama lafa kanarra jiru akka itti fayyadamnu gaafa nu hayyamu akka maleetti akka itti fayyadamnu nu hayyamne safuu cabsuudha jechuudha. Mukan taane muruun bineensa ajjeefamuun malle ajjeesuun waan ittiin fayyadamne balleessuun cubbuudha jechuudha. Egaan kana cubbuu kana waaqa sodaannee lafa kanarratti akka nagaa buufnee ollaa keenyaaf warra nu marsee jiru kana wajjin jiraannuuf amantiin hedduu murteessaadha. Egaan akka kanatti ilaala waaqeffannaan faayidaa hawaasummaa keessatti amantiin qabu. Galatooma.